Ashama akkam jirtu maatiin yuutuubii marti kanalaa kan keessaa kan dhiyoo fi kan fagoo bakka jirtan maratti nagaan isiniif haa baay'atu jecha oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduun jalqaba irratti ilaallu mootummaan federaalaa baajata dhaabuu isaatiin uummanni Tigraay maal jechaa jira. Carraa wallaansaa ani argadde lammiin Ameerikaa hunduu argachuu qaba jechaa jira Tiraamp. Akkasumas dhumarratti dubbiin ilaallu mootummaan Faransaay qorannoo durbummaa irratti godhamu adabbii irratti dabarsuuf jira kan jedhan waliin ilaalla. Haga dhumaatti nu hordofaa. Kanneen maatii keenya taatan laayikii fi koomentii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Konneewwan haarawaa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Haga dhumaatti nu hordofaa. Tiraamp. Akkasumas dhumarratti dubbiin ilaallu mootummaan Faransaay qorannoo durbummaa irratti godhamu adabbii irratti dabarsuuf jira kan jedhan waliin ilaalla. Haga dhumaatti nu hordofaa. Kanneen maatii keenya taatan laayikii fi koomentii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Konneewwan haarawaa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Haga dhumaatti nu hordofaa. Murtee manni maree Federeeshinii Itoophiyaa naannoo Tigraay irratti dabarse isaan dallansiisuu fi isaan mufachiisuu jiraattonni naannoo Tigraay BBC'tti yaada isaanii kennaniiru. Ibsi mootummaan federaalaa kenne bu'uura heeraa hin qabu akkasumas gaabbii fi dallansuurraa waan dubbatamudha jedhu uummanni naannoo sana jiraatan. Waldhibdeen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi paartii naannoo Tigraay bulchaa jiru wajjin jiru waan cimaa dhufe fakkaata. Afyaa'in mana maree Federeeshinii Itoophiyaa obbo Adam Faraa ABC'tti akka himanitti guyyaa wiixataa manni marichaa yaa'ii idilee taa'een murtoowwan sadii naannoo Tigraay ilaalchisuun dabarseera. Murteewwan darban keessaa inni jalqabaa mootummaan federaalaas ta'ee dhaabbileen federaalaa hariiroo mana maree naannichaa fi kaabinee naannichaa wajjin akka hin uumne isa jedhudha. Lammaffaa irratti murteen dabarsan immoo nageenyaa fi tajaajila bu'uura uummataa naannichaa bu'uureffachuun aanaalee gandootaa fi bulchiinsota magaalaa fi dhaabbilee beekamtii seeraa qaban wajjin walitti dhufeenya hojii uumuu akka danda'u ibsee ture. Sadaffaa irratti raawwisaa afyaa'ii mana marichaa fi koreen dhaabbii mana marichaa dhimmicha ilaallatu irratti akka hordofan murteen dabarsee jira. Dhimma kana ilaalchisee jiraattonni BBC'tti akka haasa'anitti ofii isaatiifuu bu'uura seeraa otoo hin qabaatin as deebi'ee aangawoota mootummaa naannichaa wajjin hariiroo hin qabu jechuun baay'ee nama kofalchiisaa jedhu. Tigraay qaama Federeeshinii Itoophiyaati. Jechi isaanii heeraan ala natti fakkaata. Uummata Tigraay miira keessa galchuu fi gartuun ibsa kana baasellee aangoo hin qabu. Uummata birattis fudhatama hin qabu. Maanguddoon magaalattii jiraatan Gabra Gizaabeer ammoo kaleessa waan jedhame dhagayeera. Yeroo tokko gaabbii fi dallansuurraa waan dubbatamudha jechuun oolee bulee irra deddeebi'anii ni ilaalu jedhanii akka abdatan dubbatu. Biyya bulchuun wal gargaaruu wal hubachuudhaan malee fokkoraan yookiin waraanaan miti jedhu uummanni biyyattis. Tasgabbiin akka ilaalan hubachiisuu barbaada. Wanti ibsan qabatamaan hojiirra oola jedhee yaadu jedhu obbo Gabra Gizaabeer. Jiraataan biraa Abduu Muhammad ammoo eebbifamaa gosa barnootaa elektirikaal injineeringiiti. Naannoleetu walitti dhufee aangoo mootummaa federaalaaf kenna. Mootummaan naannoo as jiru immoo uummata irraa fudhatama argateera. Harka 98 argatee filannoo injifateera. Filannoon gaggeessinu kan jedhe mootummaadha. Mootummaan federaalaa beekamtii seeraa dhabeera natti fakkaataa jedhu yaada isaanii gaafa ibsan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an Sisaayii Mangistee naannoo Tigraay qaama Itoophiyaatti mootummaa naannoo wajjin hariiroo hin qabu jedhee ibse baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi heeraan ala natti fakkaataa jedha. Heera hordofee uummanni mootummaa hundeessee deebi'ee qaamni heeraan aangoo kennameef mootummaa fi uummata Tigraayin walitti dhufeenya hin qabu jedhee ibsa kennuun bu'uura seeraa waan qabullee fakkaatu jedha. Mootummaan federaalaa naannolee wajjin walitti dhufeenya qabaachaa ture. Murtee amma darbeen garuu hagaya 30 darbe yaa'ii ariifachiisaa taa'een manni marichaa kan murteesse filannoo naannoo Tigraay heeraan alaa yoo filamees akka waan hin filamneetti lakkaa'amnu isaan wajjin hariiroo hin qabaannu kallattii jedhuun kaa'e.
Murteen ammaa kun kan jalqabarraa as darbedha. Mootummaan federaalaa walitti dhufeenya mana maree naannichaa fi hojii raawwachiistota wajjin akka hin qabaanne kan jedhudha. Aanaalee fi gandoota wajjin quunnamtii uumuun hojii isaanii akka itti fufan kallattii kaa'e. Bu'uuraalee misoomaa karaa barnootaa fi fayyaa hojjetaman warra aanaaf gandoota wajjin hojjete jechuudha. Kun mataasaatti rakkisaadha. Magaalonni fi aanaaleen bulchiinsa naannichaan hoogganamu seera naannichaatu beekamtii kennee fi amma qaama federaalaa fi naannoof waamaman isaanii ta'a jechuudha. Deeggarsi baajata naannichaaf ergamus ni dhaabbata jechuudha. Manni murtii federaalaa naannicha wajjin walitti dhufeenya qabaata. Sababni isaa immoo manneen murtii filannoon miti kan gaggeeffaman. Kanaan alatti maree naannichaas ta'e qaama hojii raawwachiistu naannichaa walitti dhufeenyi hojii hin jiraatu. Walga'iis ta'e leenjiirratti walitti dhufuun hin jiraatu. Haala kanaan ilaalama. Hariiroo addaan kutuun maal jechuudha? Naannoo Tigraay waliin hariiroon addaan citeera jechuun maal akka ta'e miidiyaa mootummaa biyyaatiin kan gaafataman obbo Adam manni maree naannichaa fi kaabineen naannichaa beekamtii seeraa hin qabani qaamolee seeraas miti jechuun ibsa. Kanaaf walitti dhufeenyi seera qabeessa dhaabbileen federaalaa kaabinee fi mana maree naannichaa wajjin uumuu hin danda'u jedha. Kanaafuu dhaabbileen federaalaa xalayaa erguu fi dookumentii wal jijjiiruu deeggarsa hojiiwwan sadarkaa naannichaatti hojjetaman kennuu fa'aan dhorkameera jedhu. Kunis kan murteeffame mootummaan naannoo Tigraay fi TPLF murtoo manni maree federeeshinii yeroo turtii qaama hojii raawwachiiftuu sirreesse fudhachuu diduun iddoo isaaniitti deebisuu waan dideefi jedha. Itti dabaluunis filannoo seeraan ala gaggeessuu isaaniif deeggarsa baajataa dabalataa qaamolee sadarkaa naannichaatti jiraniif akka hin kennamne kaasan. Sababiin isaa immoo beekamtii seeraa hin qabanii jedha afayyaa'in mana marichaa obbo Adam. COVID-19 irraa dandamatanii hojiitti kan deebi'an pirezidaant Doonaald Tiraamp lammiileen Ameerikaa hunduu wallaansa fayyaa ni argadhe carraan itti argatan jiraachuu qabaa jedha. Pirezidaantichi erga koronaa vaayirasiin qabamanii booda torban tokko osoo hin guutiin gara hojiitti deebi'uu isaaniin ibsa kennan irratti dubbatan. Dooktorri isaanii kolleeyin akka jedhanitti Tiraamp sa'aatii 24 darbaniif mallattoo koronaa vaayirasii homaatuun agarsiifne jedha. Kun eebba waaqaati. Amma gammachuun qaba. Haala gaariirra jira jedha pirezidaant Tiraamp. Tajaajila wallaansa argatanitti akka gammadan Tiraamp lammiileen hunduu wallaansa kana argachuu qabu jedhee dubbata. Dawaa kubbaaniyaa qoricha Regeneron jedhamuun hojjetames bilisaan uummataaf hiruuf waadaa galan. Daawaan kun garuu ammallee to'attoota qorichaa federaalaatiin hin mirkanoofne. Dawaa kana waan fudhatan hatattamaan fayyuu isaanii kan dubbatan Tiraamp kun eebba guddaadha. Dawaa ajaa'ibaati jedha. Qaama seera qabeessummaa dawaa kanaa mirkaneessu yookiin qaama mirgeessuuf bifa addaan hundeessuu akka fedhanis himaniiru pirezidaanti Tiraamp. Akkasumas ammas dabalanii Chaayinaa tuqan. Dawaa kanaaf hin kaffaltan rakkoo keessantu kana fide miti. Daafoo warra Chaayinaati. Chaayinaan kanaaf gatii guddaa kaffaluuf jirti. Kuni dogoggora Chaayinaati jedhu. Pirezidaant Tiraamp koronaa vaayirasiin qabamanii guyyaa 3 hospitaalatti erga yaalamanii booda wiixatti darbe ba'an. Deeggartoonni isaanii erga hospitaalaa ba'anii hooggansa dansaa kennaa jiru jedhu. Mormitoonni ammoo amalli badaan isaan qaban daraanuu dabalee jira jedhu. Pirezidaant Tiraamp gara White House deebi'uu fi garaagarummaan isaanii kan biraan koronaa vaayirasiin qabamuu hordofee qajeeltonni of eeggannoo haaraan xiyyeeffaman hojiirra ooluu eegalamaniiru. Filannoon pirezidaantummaa US muddee 3 ni gaggeeffama. Qabxiiwwan ijoon akka ulaagaa filatamutti ka'an keessaa tokko maallaqa weerara koronaa vaayirasiin qolachuuf ramadamudha. Tiraamp dhimma kanarratti dimokiraatota waliin mari'achuu akka dhaaban kaleessa himaniiru. Dhuma irratti kan ilaallu gara Faransaay irra bahaa jirudha. Mootummaan Faransaay doktoroota waraqaa ragaa durbummaa jechuun shaamarraniif kennan irratti adabbiidhaaf maallaqa dabarsuu akka jirtu ibsiteerti. Hojii mootummaan walxaxaadha ittiin jedhe kanaan doktoroonni namoota karaa aadaaf duudhaa amantiin gaa'ela raawwataniif waraqaa ragaa durbummaa qabaachuu mirkaneessu hojjetuufi. Tarkaanfiin kun qaama wixinee seera duudhaalee seekulaarizimii cimsuuf ba'anidha. Akkasumas kan pirezidaantiin biyyattii garee adda of baastota Islaamaa jechuun moggaasan qolachuuf tarkaanfii yaadamedha. Gareen akkaataa ulfa baasuu irratti tajaajila gorsaa kennu qorannoo durbummaa dhaabsisuuf hojii barnootaa deeggarame hedduu barbaadaa jedhan. Gareen akkaataa ulfa baasuu irratti tajaajila gorsaa kennu ammoo qorannoo durbummaa dhaabsisuuf hojii barnootaan deeggarame hedduu barbaadaa jedhu. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii qorannoo akkanaa kun dhaabbachuu qabaa jedha.
Wixineen kun ammallee qaamolee siyaasaatiin gadi fageenyaan irratti mari'atamne kan jedhe ministeerri dhimma biyya keessaa Faransaay garuu seerichi waggaa tokkoon kan nama hiisisuu fi doolaara 14,000 kan nama adabsiisudha jedheera. Miidiyaan Faransaay tokko akka gabaasetti doktoroota biyyattii keessa harka 30 kan ta'an waraqaa ragaa durbummaa mirkaneessuu akka hojjetaniif gaafatamanii hedduun isaanii didaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhutti ulaa qaama saalaa dubartootaa ilaaluudhaan yookiin ammoo tuttuqanii durbummaa baasuun hin danda'amu jedhe. Sirumayyuu gochi kun mirga namummaa dubartootaa sarbuudha jedhee dubbata. Ispeeshaalistiin fayyaa dubartootaa Dr. Gaada Hatem gochi kun dubartoota Faransaay kumaatamaan lakkaa'aman kan miidhu miti jette. An fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti dubartoota 3 qofatu waraqaa ragaa durbummaa na gaafatan. Baay'een isaanii kaaba dhiyaa iddoo Maghrib jedhamurraa kan dhufanidha. Iddoo sana musliimotatu baay'inaan jiraatu. Shaamarran sababa hanqina waraqaa ragaatiin rakkoo nurra ga'aa jira jedhanii yaaddoo isaanii ibsataniif akka kennitees dubbatti. Ragaan durbummaa kun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhaabbata Human Rights Watch jedhamuu fi dhaabbileen biroon kufamaa ta'ee jira. Ragaan kun kan hojjetamu sababa duudhaan amantii fi yookiin aadaan barbaaduuf qofa osoo hin taane qorannoo yakka gudeeddiitiifis ni barbaada. Ragaa akkanaa irratti hundaa'uun yakka gudeeddii irratti qorannoo gaggeessuun biyyoota akka kaaba Afrikaa baha giddu galeessa, Indiyaa, Afgaanistaan, Baanglaadeshii fi Afrikaa kibbaa keessatti beekamaadha. United Nation bara 2018 keessa mootummoonni biyyoota addunyaa gochaa kana akka dhaabsisan akeekkachiisee ture. Wixineen seera haaraan Faransaay kun muddee dhufu keessatti paarlaamaaf dhiyaata. Akkaataa amantii Islaamaatti dubartiin tokko gaa'ela ishee dura wal quunnamtii saalaa raawwatte maatiin of keessaa baasu. Hanga du'aatti ni adabu. Aadaa fi duudhaawwan biyyoota hedduu keessatti dubartiin hanga gaa'ela godhattutti qulqulluu ta'uu akka qabdu ni ajaja. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron hawaasni musliimaa miiliyoona 6tti tilmaamamu duudhaa hawaasaa wal dhiitu fidaa jiru jedhu. Qaamoleen damee fayyaarra hojjetan kanneen sababa garaagaraa uumuun shaamarran hojii ispoortii keessatti akka hin hirmaanne gorsa kennanis seera haaraa kanaan ni adabamu jedhameera. Dawaa da'umsa ittisuu kennuun kan beekamu ANCIC qorannoo durbummaa gaggeessuu ilaalchisee ejjennoo mootummaa kan deeggaru ta'us garuu sababa kanaan jireenyi dubartoota hedduu yaaddoo keessa jiru akka jirus itti dabalee ibseera. Kanaafuu battaluma ka'anii seera labsanii gara adabbiitti deemuu caala hawaasaaf barnoonni hubannoo akka uumu kenname mariin taasifame deeggarsi hubachiisuus godhamee osoo furamee wayyaa jedhee dubbata.